ولما غرغر بهو دفديمنا أما مودا غرغر بهو فديمنا جنة ولي ردولو يسو دا قبنا لايك جارتي دا في المان ساعتي وجين غمدي جراتا ولما غرغر بهو دفديمنا ولما غرغر بهو دفديمنا أما مودا غرغر بهو فديمنا جنة ولي ردولو يسو دا قبنا مالي في relationshipin keenya succeed tahuu hin dandeenye jechuun ni jira miti ni beektan baay'ee anarra isintu hawaasa keessa jira ta'a ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattu nagayaa fi rahmanni rabbi isin biraa jiraatu arraanta nagaate kashoo mata duree gaafii teessan keessa filanneen isinii dhufee mata dureen tuni nu barbaachisti yes especially warroota egaa rakkinni ni jira rakkinni itti fufa bultii keessattis rakkinni nama ni qunnama by the way namni kun eeguni fi wal fuudhuudhaaf walitti dhufee wajjin jiraachuudhaaf murteesse namni waliin beene kan backgroundin isaa adda addaa kan ilaalchi isaa adda addaa kan muuxannoon isaa adda addaa itti amaneetitti waliin jiraachuudhaaf dhufe garuu rakkina hedduu keessa dabreeti namni kan gargar bahuudhaaf murteessu gargar bahuudhaaf gaafa murteesse akkamiin gargar baana irreedduun namaa keessattuu hawaasa keenya keessattuu maaltu baratame ni beeytanii namni tokko gonfi gargar bahuudhaaf murteesse rakkina hedduu walirra geessisa ilmaantu jidduutti argame inni raanfatinaaf haydee namichi yookaan intalti sanarra gargar deemuudhaaf murteesse gargar gubahuuf murteessitan kuni nama kaleessa nama birarratti isinitti dhiyaatee ture waliin turtan jechuun even haadha fi abbaa keessanirra nama isinitti dhiyaataa ture so namni kun guni fi gargar bahuudhaa deemu saayikooloojii akkamiin yookaan ilaalcha akkamiin gargar bahuu qabna wel amma gargar bahuudhaaf deemna relationshipin keenya succeed tahuu hin dandeenye sammuun nuti relationshipii saniif qabnu amma booda gargar bahuuf deemna jennee walirra duuluu dhiisuudha qabna waan jedhuu hin isin dhufe maaliif intalti tun yookaan gurbaan kuni nama kaleessa si wajjin gaarii siif oolee sibira ture rakkinaa fi bal'oo waliin dabarsitani haa ta'u garuu jiruun taatee rakkina waliin dabarsitan kana irra walii dabruu dadhabneetimi gargar bahuudhaaf kan murteeffan so guni fi gargar baanu maaliif xalaata wal godhanna maaliif nama hedduudha wajjin tanaan dura bar saahiboota hedduudha wajjin gargar baanee jira xalaata waliin godhanna nama si wajjin yeroo gaarii meeqa guyyaa meeqa waliin gammachuu dabarsitan amata meeqa waliin gammachuu dabarsitan gaafa gargar bahuun dhufte firdi beetii wal dhaabnee nama khaaniti wal hamannee jechuun akka xilaatatti yookaan akka na'abatti yookaan akka nyaaphatti wallaaluun tuni duubatti hafummaadha jeetiin amana dhifa manaa gootan maaliifi namni sun kaleessa ilmaan irraa hortanii jirtan yoo wanni biraa xiqqaatti yoo waan biraa dhiisnee guyyaa meeqa nu gammachiisee jira namni kun jechuun waan naa taheefin wajjin jiraanne waan walii tahuu dadhabneef gargar deemne akkuma namoota kaanii akkuma saahiboota kan keetiin hogguu gargar deemtu macruufan gargar deemtutti abbaa warra keetiitii fi haadha warra keetii nama duraan jaalattee waliin jiraachaa turte akka xalaatatti wallaaluuf yookaan akka nyaaphatti wallaaluun silaanuu irraa haftee gaariidha hawaasni keenya hawaasa waan kan sirreeffachuu qabu namninis atis irratti hin duulin nama san irratti period waliif taana jennee wal fuune akka rabbiin je'etti ammoo adeemsa keessatti walii galuu hin dandeenye rakkinni adda addaa nurra gahee finally gargar bahuu qabna jennee gaafa murteessine macruufan gargar haa baanu osoonii fi jechuun boundary walii hin dabarre arrabaa fi ani nama tokko guunfi honestly namoota adda addaatiin argaanii gurbaa tokkoon beeka ture biyya Suudaanitti shofeera keenya ture duraanii like jaartii fi ilmaan isaati wajjin gammadee jiraata all of a sudden gaaf tokko nuti kan arkine almost isaa alatti darbame arkine uffata tokkoon isaa ala bahee arkine maal taatee jennee gaafane tiimiidha ture nuti hedduu turre jennaan mee nadhii isaa jeetitti taa'ee booyaa nuti jechuun namni kun nama ilmaan isaa kana guddisuudhaaf jiruu isaa kana tabaroo isaa sana tolchuudhaaf olii gad fiigaa turu rakkinni nunqunnamoo miti rakkinni ni jira ilmi namaa kun baay'ee intala dubraatis tahi intala nama dhiiratis tahi
jechuun inta dubartiis ta'e dhiiras ta'e rakkinni nu qunnama rakkina nu qunnamu san garuu akkamiin handil godhuu qabna karaa xalaatummaa maali jechuun nuti bar jechuun biyya taanee wal loluudhaan deemnu yookaan jechuun paartii taanee wal loluudhaan hin deemnu maaliif gatteenye akkuma gaafa wal fuunu gatteenye mari'annee wal fuune sanitti guni fi gargar deemus gatteenye mari'annee waan taha of course nuti akka hawaasatti manguddoo qabna manguddoo nu jidduu seentee rakkina kana nu furuu dandeessu jira garuu sammuun tanteetii fi sammuun isiitii fi sammuun isaa sammuu sirriidhaa ta'uu qaba akka xalaatatti wal ilaalinaa obboleeyyan kiyya ilmaantu isin jidduu jira keessattuu yoo ilmaan isin jidduu jiraate isin akka Arsenaalaa fi Manchesteratti garanaa fi garana gootanii ilmaan keessan kana if jidduutti miidhina ilmaan if jidduutti nyaatina so gargahu jechuun wal quuftanii gargar bahuu barbaaddanii karaa nagayaatiin okay irreedduun namaa maalirratti akka wal fixu ni beeytanii qabeenya irratti wal nyaata okay qabeenya irratti wal nyaatanii saniin booda deemtee maqaa isaa balleessitee deemtee maqaa isii balleessitee bakka kaatu bakka teessu bakka deemtu isaa haasa'uun furmaanni inni sii fidu ni jira so an akkan amanutti akka nama tokkotti akka nama dhuunfatti namni kun yoo gargar bahuudhaaf kan murteesse taate gatteessanii galatoomii obboleessa kiyya galatoomii obboleettii tiyya jechuun of course dubbiin nama aarsituu isiniin jechaan jiru akkuma namaan haasa'u kanatti tasgabbaawaa haasawaa jechuu dhabuun mala ammoo loltanii aartanii carqii firra cirtanii firdibeetii tokkorraa firdibeetii kaan wal geessuun tuni safuu hawaasa keenyatti simiti amantaa teenya simiti hawaasni keenya safuu qaba amantaan teenya safuu qabdi so akkamiin teenyee akka intala amantaa hordoftutti yookaan akka gurbaa amantaa hordofutti osoonii fi isii hin miine osoonii fi akkana nagootii miti anis isin ciccira obboleeyyan kiyya rabbii jaa rabbi sodaadha walirratti rabbi haa sodaannu walirratti ilmaan keenya irratti rabbi haa sodaannu maaliif bilchalli keenya ulfinni keenya kabajaan teenya yoon fi nuti if kabajnee maatii teenya kabajne namni maatii isaan kabajin abbuma fedhee hun kabaju qaleessa maatii tiyya jettanii waliin jiraattanii waliin dhiiga ganneeyxanii I don't know ani akka isin itti yaaddan hin beeku malee nama biraa jechuun waan nama biraa hin garsiisne qaama qullaa wal dura dhaabbattanii har'aan tana deebitanii guunii fi jiruu teessan hundaa'u qullaa gootan xiqqasoo safuu teenya irraa ala so please jechuun adaawummaa akkasii yookaan aduwummaa akkasii san walirraa gad dhaabnee maaliif ilmaan keenya kunis boroo ni guddata gocha kaleessa goone nama tokko bar nama zayita danfisee walirratti ganna qufaa hunda dhageenya hawaasa kana keessatti wallolu jirra nuti jechuun I have to be the winner kajennu bar yoon fi dirree lolaarra jiraanneetu anaatu injifachuu qaba sanuu yeroo ammaa kana keessatti baay'ee anaatu injifachuu qaba irreenii miti kan injifan jechoota nagayaatiin jechoota gaariidhaan qalbii gaariidhaan yoon fi dhiiftee waan irra guuta akka bar waan isaan irra wallolan jechuun qabeenyi isin gargar qooddachuudha walloltan sun bar abbaa nyaatu hin beeytan nama biraatii wajin daldaltanii hanga haadha warraatii fi abbaa warraatiin toksii walitti bantan san nama biraatiin toksii walitti hin bantan saniifuu namni tokko egaa gargar bahuu murteeffatettu nagaan gargar bahuudhaaf yaala yoo waan nama aarsaatillee goote isin if tasgabbeessa yooni fi waan nama aarsaatillee godha inni if tasgabbeessa bilchaadha sammuu teessan bilcheessa ilmaan keessaniif jecha sammuu teessan bilcheessa hawaasa kaleessa isin dabaalee isin gobaalee isinii wajjin deeme san kabajuudhaaf jecha hawaasa san safuusaa kabajuudhaaf jecha amantaasaa kabajuudhaaf jecha hogguu gargar deemuudhaaf haane nagayaan fayyaan kabajuma duraa waliin nu fiddesaniif jecha kabajaadhaan gargar bahuun kabajaadha jeetiin yaada kabajaadha jeetiin amana so ogguuni fi mari'attan namni isin mari'attaniin nama akka gaariitti isin gorsuu danda'u nama maaliif amma bultirraa bahuu deema jechuun bultirraa bahuu deemte waan hedduutu baay'ee isin aarsaniin beeka maaliif bultirraa baate jechuun hawaasni keenya hin taqabbalu bultiidharraa bahee hawaasni keenya hin taqabbalu so san hundaatu isin cinqa kana hundaafu maaliif godha if qopheessa weel kitaabota adda addaatu jira kan barreeffame namni tokko yooni fi akkuma ogguuni fi heerumuuf fuudhuudhaaf deemtaniif qopheessitanii itti cinqamtanii itti dhimmamtanii namoota adda addaatiin mari'attanii fuudhansanitti jaalalaaf deemtan ammas jaalalti sun tuqamuu qabdudha jechuun kabajaan jaalalti hafnaan kabajaan garuu maaliif tuqamti maaliif kabajaa isii tuuta maaliif deemtee irdi isii tuuta maaliif waan kaleessa dho'isatti gootan san deemtanii ala baastan maaliif jaa waan arraan tana isin
aarangootan kana boruutti isheen argan. So if qopheessaa psychologically kitaaba adda addaa dubbisuudhaan namoota sammuu teessan jaaru namoota by the way wal hiitan jechuun it's not end of life. Isaan gargar baate isiin gargar baate jechuun ati umrii tan ta'een fuutu umrii tan ta'een heerumtu jechuu miti. Saniifuu akkuma warri keenya jedhee barri hamaan ni baha jechi hamaan hin bahu. Saniifuu jecha hamaa waliin hin je'ina. Akka isilleen deebitee ilma dhiiraa jibbitu hin godhin. Akka inni deebi'ee intala dubraa yookaan jechuun dhalaa jibbu hin godhin. Kabajaadhaan akkuma kabajaa walitti dhuftanitti kabajaan gargar deema. Obboleeyyan kiyya kana goosa kiyya jechuun personally rakkina adda addaa hawaasa keenya keessa jiru. Even hogguu takka hogguun fi namni wallolee araarsuudhaaf jidduu seenti inni achi ari'aa isiinis isa injifachuudhaaf oriiti. Inninis isii injifachuu ori'a. Tuni gaa dirree kubbaatii sii miti. Akkasumatti dirree lolaatii miti. Injifattanii wanni isin argattan hin jirtu yookaan meedaaliyaan isin fudhattan hin jirtu. So anaatu injifataa waan jiruuf keessa ajjeesaadha. Itti qophaa'aa akkuma heerumuuf qophooytan sanitti bultiirraa bahuuf deemtan already. Ana amma namni viidiyoo kana dhaamsa kana gayaanii jiru nama already bultiirraa bahuudhaaf deemu. Nama already bultiin teessan diiguudhaaf deemtanii diigmaya kana diigmaya constructive karaa ta'een gargar deemaa malee warri keessan jidduu seenee nama hedduu xalaata walitti gootanii no please jechuun ammayyaawaa deemuudha qabna. Safuu keenya if keessaa dhabuu hin qabnu waan ta'eef if qopheessuudha qabdanii kitaaba adda addaa dubbisuudha qabdanii yoo dandeessan naannoo isin jirtan san saayikolojistoota adda addaatu jira warroonni family irratti expertii tahanii gorsa kennaniitu jira. Familiin tun akkamiin jaaramti akkamiin even by the way takka bultii akkasitti xarafarra geesse bultii diigamuuf xarafarra geesse illee gaafa tokko yoon fi isin hayyamoota taatan gara lamaaniinuu bultii teessan san eewaluu ni dandeessan. Ammoo in anyways garuu gargar baanaa waa takka bultii sanarraa abdiin qabu isirraa abdiin qabu isarraa abdiin qabu huma rakkina dhufu taqabbaluuf hin deema jettee eega amanteettu garuu kabajaa fi duudha qabdu san duudha maatiin qabdu san osoonii fi hin diine of course maatii diiguu waan laafaa miti by the way ammoo ni diina jettanii hin taane jettanii tiimii duraan waliin jiraatu san gargar baafna yoo jettan kabajaa teessanii akkasumatti atis kabajaa ta'e eeggate innis kabajaa isaa eeggate gargar bahuudha qabna sharafa waliin tuqinaa jechuun ni jira miti ni beektan baay'ee anarra isintu hawaasa keessa jira ta'a hawaasa keessa jirru keessatti wanni dhagahamu wallahi takka gurratti waan san dhaga'uudhaaf qaamni keessan ni hadoodha dhugaa yoo fi kan walitti dubbatu taate so hundumti keenya hirmaannee irratti abbootiin amantaas irratti hirmaatanii hawaasa kana barsiisuudha qabna akkamitti nagaan gargar bahuu qabna akkamiin osoonii fi sharafa walii hin tuune osoonii fi kabajaa waliin tuune gargar bahuu dandeenya abbootiin gadaa akkasitti dalaguudha qaban jeetiin yaada akkasumatti manguddoon biyyaa hayyuun biyyaa namu keessattuu expertiin waan tanarratti dalaguu qabdu hedduu jira jeetiin yaada maaliif hawaasni eega gargar baheen boodan walitti duulu hawaasa wallaalaadha malee hawaasa beekaadha miti wallaala isaatiif sangoodha injifannoodhaaf sangoodha jiruun tun garuu jiru injifannooti miti maaliif jiruun tantee gaariin ati haadha warra keetiitii fi abbaa warra keetiitii wajjin dabarsaa turte suni isiinuu dhaabbattee jirti soo saniin boodan qabeenya irratti maallaqa irratti nama biraan eeyxanii maatii teessan eeyxanii hiriyoottan keessan eeyxanii biyyitii guutuu walis seentee wal fixxutuni dhaabbachuudha qabdi jeetiin amanaa ogummaadhaan hayyummaadhaan fi beekumsaan itti deemuu qabna malee emotional taane yookaan miira dallansuutiin miira aaraatiin miirri aaraa baay'ee aara fida malee wanni inni fiduu danda'u hin jiru so miira san tasgabbeessine yes eegan bultii tanarraa ba'e bultii biraan heerumuu miti yookaan bultii biraa hin jaaruu miti bultii biraa hin fuutuu miti baay'ee ni fuuta garuu seenaa keetis hin balleessini maqaa keetis hin xureessini miiruma nagayaatiin akkuma miira nagayaatiin walitti dhufnetti miira nagayaatiin gargar haa deemnu. Akkuma isin jeegaa namoota adda addaa walitti fidanii namoonni adda addaa hawaasa kana barsiisuu qaba. Hawaasni kun barachuudha qaba. Hundi keenya barannee dubbisnee viidiyoolee adda addaa ilaallee maaliin godhuu qaba akkamittiin tasgabbaa'uu danda'a akkamittiin miira tasgabbiitiin dhufee jira rakkinni kun akkamittiin miira tasgabbiitiin handil godhuu danda'a jennee waliin mari'annee hayyoota keenya mari'annee akkasumatti beekaa keenya mari'annee waan goonu yoo goone rabbiillee nu gargaara je'eetiin amanaa dhugaadha hiikkan hin jaalatamtu garuu
hiikaa keessa seenna jennaan garuu karaa isin itti deemuu qabdu. Sheekotiin teenyas yeroo hedduu gorsanuu kennuudha qaban jeetiin yaada. Maaliif hawaasa keenya kana keessa yeroo ammaa keessattuu warra wal fuudhu daran nama wal hiikuutu heddummaataa jira. So kun hoo maalirraa ka'e kan jedhu gaanamuu irratti hirmaatee karaa danda'uun hawaasa isaa kana beekumsa kennee fi hubannoo kennee fi jechuun jijjiiruu ni dandeenya. Anyways jeetiin amanaa maaliif muuxannoo biyya adda addaa qabna. Haalan hiikan yeroo takka Maleeshiyaa keessatti haalan heddummaatee turte hiikan. So abbootii amantaa abbootii gadaa hayyoota biyyaatu gattaa'ee maaliif hiikan akkatti heddummaatti jedhee taa'anii riisarchii dalaganii riisarchii sanarratti dhaabbatanii hundaa'anii maal dhaaban instituutiona biraa kan akka namni kun oguun fi wal fuudhuudhaaf deemu miiruma gammachuutii fi miiruma itti dhagaamee ka'ee karaa wal fuudhaa heerumaa hin deemne. Fuudhaa heeruma jechuun maali vaaliyuu mataasaa qaba duudhaa mataasaa qaba duudhaa sana kamiin kabajuu danda'an jedhanii namni leenjii san hin fudhanne dhufee qaadiin ni haa hin hidhu maaliif leenjii san baatii jahaa fudhatanii isaan lamaanuu hafuudhuu deemus ta'ee rubuu deemtus fudhatanii dhugaadhaan if qopheessaadha jedhanii itti amananiiti karaa bultii seenan. Eega san godhaniin booda waan isin ajaa'ibsaa Maleeshiyaa parsantaan hiikkaadhaa xiqqaachaa dhufte. So waliin dalaguu qabna jeetiin amananamuu waliin dalageetiti maaliif tokkolleen akka hawaasni isaa kun diigamu hin fedhu tokkolleen akka maatiin diigamtu waan hin feeneef hundi keenya waliin dubbiin hawaasaatu nu laallatti jennee waliin furmaata laaluu fi qabna jeetiin yaadaa gaachumaan yaamicha kiyya jechuudha. Taarraa gaatana fakkaatii waan hedduu karraa hubannees abdiin qabaa. Bal'inaan steepidhanis bal'inaan fuuldura irratti deemna jeetiin yaada warroota ogeessotas qabannee dhufna yoo rabbi jedhee jiraadhaa horaa bulaa galatoomaa.